قال تكو بكتك دبني خرب أولي على أشوا إنكو كبان جت دراسان غري ريتش تدوا جوانانغا hanga biyyisu waan takkarra geessu anumaatu itti isinii sosso'an jedhe firra isinii sosso'an jedhe darasaa waan jettu wallahi haduraan diitu sanii amansiisan bari namichaatu intala dhabnu haadhan gallaa jee jangaa tokko takkara keessanii yoo intala dhabni haadhumaan galla jejan maal bultuma tana diinee jechuu isaati maal haati tun tasaaniiti kanaafu intaleessumaa jedhaniiti itti dhufanii ba irraa fuuna jedhanii jarrichi dhaabbatee ittiin kenninu jara kanatti jedhe isaan kunuu itti kennaniiti intalti isaanii hortee bire yoo didamte gaa teenyuma dullatti dala fuunee galannaani akkasitti firraa kennaniif jedhan Hanafu inshallah jabaanee waan kana akkuma mudhii hidhatanii lafa haatanetti jechuudha. Biyyi tuni biyya guddoodha ogolaallu gaafuma durarraa qabneeti argaa jirra. Biyya guddoodha. Biyya kanaan keessatti majlisi guddaan barmoonni guddaan jiraatuun dirqama jiru jechuudha. Asiinis gammoojjiinis waluma gartanna fakkaate kanaafu bifa akkasiitiin as keessa babal'atuun dirqama jiru jechuudha. Inshallah nutis gaa isinumaaf itti yaadaa jirra. Silaan har'aa baay'ilama kanarratti qabadheeti isinin dhufaa ture xiqqishoo harma keessan kanaa wanni tokko tokko kana gufachiisee jira jechuudha. Maaliif ilmuma gandallee ni jira jettanii akkasitti bifa akkasiiti wanti tokko tokko deemte gamaa gamana bal'ifnee laalle jechuudha. Homaa rakkoon qabu isuma san goona jenneeti nutillee murteeffannee jirra jechuudha. Kanaafu sanillee yooni figaa namatti rincicee namni tokko if wallaalellee gaa fuulduraaf du'aa uumaa sirratti godhamtullee rabbi sirreessullee ni mala. Kanaafu nima sirraawa. Sondiddus qabdan isin biyya tana keessa godinuma kana keessa ta'e aanotuma kana keessa ta'e kan biraati gurguddaan jira. Kanaafu homaa rakkoon qabu kuni wanti ta'us akkasii toltus akkasii san ta'uu baatus isin diinuma barbaadda waan ta'eef wanti isiniin kennamne wanti isiniin sirreeffamne jiru jechuudha. Nutis oluma deebineetuma ammallee harkaa qabaatu baannu akkuma waan harkaa qabnu tokkotti ilaaluu qabdan jechuudha. Itti yaaddoyneeti jala buune waan sirreeffamu sirreessine wanta dideemes hanga biraatti sossoone bifa akkasiitiin isiniif kennina jenneeti nutillee qoma ibdaannee jirra jechuudha inshallah. Akkasitti beekuu qabdan jechuudha. Kanaafuu qalbii qabsuu qabdanii sadarkaranii geessanii jabaadhaa jechuudhaan barbaade. Gaariidha hojiinis gaa wantoota hedduu jira natti fakkaate isinis amaanotii adda addaa waan irra isinirra keenye dura maatii tanallee baraaruu qabna jennee wanti haasoyne bifuma saniin sadarkaa olaanaan ta'an waan sanillee ofirraa murteessitanii nu bira ga'ee jira jechuudha. Kanaafuu bifa akkanaatiin namni haala gaariidhaan haala bareedaa kanaan kan deemu kan biraatu kabaasii kana cufaa bayii fi wanni kana cufaa kan wantiin ta'inillee kan argatu ture kanaaf eenyumaa'u kan kennunuuf ture bifa kanaan inshallah sadarkarra ni geenya jenneeti jirra. Amata gaafa unoo shayaadan faafe namoota hedduu as keessa hanga nama karaa asabootii fi karaa adda addaati jechuudha. Karaa qoqqobsiifne jechuudha. Kanaafu yaa nam kudhanii amata san qobsiifne jechuudha. Kanaafu warri arsii hooni olin baane duuba jaabi rabbiiti wal yaamanii bari nafne isinii mannaa nutti balleessitanii nutillee qaama keessanii oromuma
مسلم ما وندي نطيب دني وكان سقاف النا جاني من قدر أمر نانجا جولة دوباره جيرانه هو قدر يا بدوان نتكرر كوري جيرانه مالسيره يوم مالسيله وما بدي لفنقا في وما ننارار فدا وما ركون تكنجرت جيتله نيرو فان وغورو فان كما هلاكون نخانا غادي سنجيچولا قوسيفنتي achuma guyyaa isaanii sa'a yaadatu dhabu namni achirratti wanni iyyuu durii irratti deemnee jirre jechuudha. Achi deemnee gara Arsii seenne jechuudha karaa sallaa. Kanaafuu maal jedhan nama keenya nama nu qubsiisaa jirtanii bakka biraa godina biraa tokkollee hafaa jirtanii jirtu. Nu kana Arsii Baale achi nu murtaniiti ifirraa nu murtanii reemummaa nu murtanii jedhan. Meeqamiti jennee teenyee wajjin haasofne nama nu qubsiiftanii bakka bakkatti namni kun akka gartee jallina kanarratti hin duune akka gartanii haala gaariidhaan achitti illee milkaa'u godhaan jirtanii ilmaan keenya kan isin biratti karaa illee jala deemtanii nasiyaa nu yaaddanii nu qubsiisaa jirtanii jedhanii nurratti haasan jechuudha. Kanammoo akkana taanaan edaanis wanni himatu deemtan tanuma eetalwe. Taatatan isintu balleessenye meeqamiti balleessine jaa ilmaanuma keessan sanuu nu qubsiisaa jettanii nuti amma bakka qubsiifnu kana abbaatu dhufee akkuma amma keessanii kanatti abbaatu bakkuma cufa godina kibla gara fedhe keessaa dhufee nu qubsiisaa jedhu bakka kanaan ni haajamna bakka kanaan ni haajamna bakka kanaati hawaasin kun haajama way beeynare nama santu nuti dhufaafa ilmaan isaaniis Kenya kaasin bira jirus hagee nu qubsiisaa hanjuu isaanuma sanii jechuudha. Isin ammoo tana cufa dhabdanii kana waan taateef amma fuulduraaf gaa akkati dammaqaati nu gaafadhaa bifa akkasiitiin bakka cufaa isin qubsiisuu ni dandeenya ilmaan keessaniif nasihaatu ni dandeenya biraallee isin kennuu dandeenya jennee akkasitti walii galle duuba ogguu walii gallu ammuma baranuma barbaannaa tana keessa nu naqaa jabbar gaa yeroo qubsiisati wal bira geessee jirti. Isin jajjara ammas jajjara karaan godheenaati nasihaa yaaddanii akkasii tartiiba gootanii nu qubsiiftan jaa jirtan ammas duuba daddaffii tanaan ni taatii jenneen ammas hin taatu duuba kam goona nuti barana nu seentanii achi qubsiisuun keessan dirqama tahee jira duuba lafaa qabdanii lafaan qabnu duuba kam isin goona. Hama duraan ganda jiru jira asirraa galee jira namni akkuma hama duraan qubatee lafa jiru sana akka haarawaa gootanii as finne achi nu geessitan. Amma barakkoon qabu kun bareedaadha namoota sanatti fidaa jirti namoota sanatti fidanii haarawatti asirraa kaafne geessineef jechuudha. Kanarratti bifa akkasiitiin tartiiba san eegalanii yeroo cufaa amma qubsiisaa jira jechuudha. Kanaafuu inshaallah haala bareedaa jarjara tokkoon maletti jechuudha. Bifa tokkoon haala gaariidhaan suutumatti jechuudha. Nutis nama kana cicciniinee laallee haala gaariidhaan yoo ta'e maleen ta'u bari Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyoota kan ergaa ture ergoolee eddaa argaa kan ture. Nama dhugaa kana isaan keessa laalee nama namaan deemuu danda'u jechuudha. Bifa kanaan akkasitti jechuudha. Rabbiin itti ergaa ture jechuudha. Osoo Rabbiin na amaneeti walam ta'amanuuni jee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Saboo Rabbiin na amaneeti warra dachee kanatti na erge isin anuma amanuu dadhabdanii jeen gurbaa tokkoon gurbaa jallaa bardarasaa sana keessa jallaa jiraata kara geesse. Rasulumati lafa hayatuma ati hakan dalaydu haga dalagi je Rasula abu ammo ya tumara kan dalay akawit daba ofta jeneni Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ay amanuni Allah je Allah na amanati walam ta'manuni je do basa isin amanu da dabdani je khanaafu wari achi khessa jiru rasulana kana ja buju umari fi Khalid ibn Walid ijadi mesani tikacheera naboota aje boodammo dabana keessa jiru honi namuma jabaadha rasuulli jechuudha ajjeesee jedhaniiti
dubbii garagalchanii oofan duuba warri dabaa kun jechuudha. Kanaafuu dubbiin kun hin ta'u jee bifa akkasumaatiin rasuulli ofii boosisee irra dabreetuma jechuudha bifa sanii irra dabree jechuudha. Ganaadha rakkoon akkana uumamti uummata kiyya keessatti jeeti namni dhiyaasaa jee haa jechuudha. Kanaafuu inshaallah rakkoon jirus jira rakkoo kana nama barateetu ifirraa hubatee namuma diin isaatifuun amanne amantaa isaatifuun amanne namni jala deemuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu ilmi isaatiifis jechuudha. Kanaafuu inshaallah haalan gaariidha bareedduudha rabbi isin haa qubsiisu jaalanii du'aa godhuun dura du'aa durfamaa oobaa. Rabbi anzilni munzila mubaaraka wa khayru munziliina jedhee bar haradhu jaal dura haraa dura durfamu. Kanaafuu rabbi isin haa qubsiisu du'a. Haisinii ta'u habiyyatanaa ta'u rabbi isin haa qubsiisu du'a. Habiyyattii tanaa ta'u hasamii kanaa ta'u hadachii tanaa ta'u rabbi isin haa qubsiisu. Gaafa tokko gara shee ganda shee Adam shee Ama watarkana shee Abdulatif jedhanii jedhan. Gaafa shee Ahmad achi qubate dameentii tokko achi qubsiif. Dameenni horaa tokko. Hayni achi qubsiise sabiin tun asii dura jiru sun. Sabummaan tunu. Dachii turitti yaa. As qubatuu hin danda'u. Kana beekee bal'aabbaata guddaa jira isa sanii qubsiise doo. Kana ifirraa dubbiin tun sirrii miti jee shee Muusaa addeelleetti dhaqee shee Muusaan addeellee shee Ahmad Watar kana fuudhee meeshaa isaa fe'ee asiin gaa haldhuma gaa shee Abdulatii fi as taa'uu hin danda'u jee fuudhee osuma deeman bar Wataritti galchuu deemani. Ejiga osuma deeman damiinticha san qorarra hajiru qora dhiigaa haasaa hajiru irra fide rabbi mogora booftan bar shee Abdulatif asin ta'uu je'ee natti ergee kasi fuudhee deeman ati nan gaafattu duuba sheekha maaluma ta'a maaliif isan geenye dachii gubbarra numaa bulchaa ummata waa nu barsiisaa jennee as qobsiifne wantummaan inni asii fuudhaa jiru maali inni kun waan qubee kana qaraa isaa unatti fakkaate lugaa jedhan kan waa kibdaa fi ruffaa fi nasbaata. Hawaasni kiyya inuun fayyadamne isa hasanirraa isa kana fayyadamaa jira. Garam fuutanii deemtanii jedhani haaya isinis deemaa jee sheechicha fuudhee ganduma isa sanii san ana addaan fageessi balleessee jeja. Anaa ganda tokkotti hin galchin. Hamummaa mootummaa urubiroo takka naannoo takka jee namni walitti dhufee waa dalagaa bire warri waa barsiisu horii bara akkasuma. Wannummaa wal dheessan kun hawaasa kana fayyaduu dhiisanii maali jeeti biyya deebise duuba. Qubsiise ganduma inni keessa jiru san keessatti qubsiise jechuudha. Isin lachuu darasaan qaariyaa kan abdu taati na gaafadha. Darasaa hanganaan dhufe jedhaniituma itti himanii halanguma fuudheetuma ganda san keessaa jee halanguma fuudhanii masjiida keessa fannisan jedhan. Dabiila nuti erge jeetuma namni gurguratu. Kana nama beekaa keenyarra nama wallaalatu ilaalchi guddaa qabaataa ture jechuudha. Akkuma Abbaa Jifaar jechuudha wanni dhaasan hajimmaa sanitti jechuudha. Maaliif sheekootii 40 bakka takkatti walii qabee hawaasa kiyya kana fayyadaa jee asuma Harargee keessatti illee bifa kanaatu argamaa jira jechuudha. Kanaafu namni wallaalan kan irra dammaqaa ta'e namni waa beeku waa xiqqishoodhaaf jecha wal dhibaa ture jechuudha. Inni kuni haala ulumaa bani Israa'el jedhama sirrii miti jechuudha. Amantaa keessatti sirriidhaa miti. Kanaafu am yahsuduuna naasa lama ataa'uun. Kanaafu wanti kun sirriidhaa miti jechuudha. Kanaafu haala gaarii irratti lafaa kaatanii bareedduudha. Inshaallah akkuma jarri mootummaa karaa kaaniin namuu waan dandeenye isin bira dhaabbanna jedhanitti isinillee qabeenyaan akkaataa barbaachisuun humaa ni qubsiifannaa kanallee rabbiin gaarii yoo dalagan rabbiin kunillee namaa qubsiisa doon. Waan bareedaa as keessatti hojjettanii maatii san baraaruu jechuun waan guddaadha. Baraarrii san baraartanii amma kabiraa bakka nuu buusaa akkatti hafnu namni jiru waan jiruutu hojjeta. Akkanaa miti namni jiru waan jiruu hojjeta. Kanaafuu bifa kanaan
tattaaffii keessan kana galata guddaa rabbii irratti isin haa galchuuti. Muraada keessan bakka isin haa ga'u rabbi isin haa qofsiisu jechuudhaan barbaada. Hojii guddaa jira kanaafuu jechuudha. Kanarraa dheeratu barbaanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Egaa shayni dhaamsa amma dhaamaa jiran namoota dhageessanii jirtan. Inshallah akkuma isin silaa guyyaa har'aan tana namaan bakka kana kaa'u bobaayila qabadhee isinii fiduun wallaalle ahumatti isinii wayin marmeeratu arkeetiin lakki eega wayirra marmeeratan sanuma haa taatuufi irra marsineetuma qabgoonee isaanii finnaa wahuma isaan kajeelan san yoo galmaan geenyee fooyii jeeni jennaan takbiir ta'uu jettan bo akkasii miti takbiir. Egaa akkuma amma sagantaa adda addaa waltuu aduubanteemaa jirtutti keessummoonni kabajaa godinarraa akka Sheekh Ismaa'il itti gaafatamaa awqaafaa mana marii musliimtota godina amma seenanii jiranii baga nagayaan dhufan keessummoonni sagantaa kana miidhagsuudhaaf bareechuudhaaf argamtan hundi sheekonni keenya lafa fagoorraa kan godina kana keessaa godina biraatirraa dhufaa jirtan hundi keessanuu guddoo galatoomaa nu ulfaadhaa jennaani. Keessummoota kabajaa kan dur bartanii arra gartan ka dur sagalee sigarree arra baga ijaa wala garree jettanii hundinuu hedduu jira. Isinummaan gatteessanii qaamaa qalbiin caqasanaan waacuun guututti milkooyti jennaa gamanumaan sheekha keenya sheekha karaa dheeraa qaxxaamuranii imala dheeraa eegaa halkan ila diimaa bulanii ganama irraan tanaa as gahan ka isin harka addarra kaayattanii eegaa turtan Sheikh Usman Durri. Allahu akbar. Dirree xiyyaararraa guyyaa kalee eega kaan imalaa oolanii amma kunoo as jiranii nagayaan amma ammoo gama madarakaa as baanii ergaa isaanii sin dabarsan falyatafaddal mashkuura wa majurinaan. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد متكين يا واسخين أديرا في دلا أدكا في قدة وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hawaasa keenya rabbiin keenya haa galatoomu faaruu isaa malte laa nuxsii thana'an alayhi anta kama asnayta ala nafsika akka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami yaa rabbii keenya ati akka ufiifuu uffaarsite faaruu sirratti taate waa lakkooyne hin finnu akka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami jeesuni eega rabbii keenya galatoonfannee baga nagayaan fayyaa wajjin nama nagaya qabuutiitu akkana wal harkee walitti haasawaa baga nagayaa fi fayyaadhaan bakka kana wal agarree godina Harargee lixaa aanaa ciroo araddaas gandaas walumaa galatti galatooma ulfaadhaa waa hunda duraa sheekha bakkattii kana addunyaa irraa galee akkuma sheeyni keenya Sheekh Muhammad Zaburjaan walladhii adhaka wa abkaa rabbiin kanamaas kofalchiisu kanamallee boochisu gammachuu fi rifaatuunis Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu akki jeematni Bukharii irratti qarqaba lama qarqaba jechuun waan harree waa irratti fe'an tokkootiitu jira muka jaaniini qarqaba lamaan irraa harabbii gartee irra gartee na qorsiise hundaa'uu gartee ani numaan gartee jaalladhaa jee ijaan Umariin ilma Khattaab
Akasitti Umariin rakkoon akkuma isinuu agartan kana kanaaf inshaallah akkuma Umariin ilma Khattaab radiyallahu ta'ala anhu qarqaba lamaan rabbiin irraa na kaayee lachuuniin jaalladhaa jee qarqabni tokko qarqaba shukriiti kaan qarqaba waan harree irra kaayanii shirkaan irra kaayan san an biyyeytuu tanaaf ilma keessan yuun jees sobaami gaabash Haaji Yusuf Ciroofaan armarraa karaa biyya gadab yoo karaa asallaa deemanillee namuma naannoo ishee Adam caffee aannanii karaa digichaa kana jiru ilma keessanii akkasittis na hubadhaa qarqaba rakkoo qarqaba balloorra yoo rabbi na kaayes ani numaan jaalladhaa jee Umar ibn Khattaab addunyaa tanarratti ilmi namaa kan jiraatu imaanni bakka lama qoodama imaanni lameen tokko kan shukriiti kan lammeessaa kan obsaati warra naannoo tana sheeka dhabee sheeka keenya jannata rabbi haa kennuufi maatii isaallee maatii isa caaltu rabbi haa godhu
musibaa sanirratti osoo gaafa sana ziraanne nama isinirra hanqatu miti. Naafi sheeyni keenya faanis gaafa sana jiidha gartee waliin turre sheekha jannata rabbi haa hannuufi obsa rabbi isinii haa hannu. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami du'a gartee addunyaa tanarra argamtu namni jaarsa dhaba, sheekha dhaba, ilmo dhaba, aadaa abba dhaba. Ana anti nama meeqaa dhaba? إنكم لم تصب بمسلم مصيبتي جاء النبي عليه الصلاة والسلام مصيبان هندنو دواتيان افسبر سيسا هيجا كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيين جت انتلتي صحابة راتات تكا نموت يسيلا خدرادو همنان افتم مصيباتي تو ايگر غربي تلاف تو دا جت خناف ايگا ننگن جيبودا جنا اللي شيخ بكتي تندفو شيخ حال غيسني والمدى قطبيا غيسني والقلو قكسي بكتي خنا شيني كين ندور دبتني نمني غندخنا غيسا قرأ جيرو تيسو نراتو نلين تيسو بركاتي ولقبم بركاتي شيختكو خقراء تربن هفزي رابيخو يوو عشرة حيوزي رابيخو توكو كراخي نسانيقت gammoojii oowwituu keessa jira niin beeka maqaallee dhawuun fedhu mahi magaalonni gurguddaan nu qubadhu jedhanii waan qaraatii guutuu akka bereechee beeka yoo kana magaalottiin gurguddoon itti dhaynaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala ambiyoonni hundinuu yaa qawmi umaja gammoojjumatiyya tana keessa taa'eetii wallaalaa kiyya kana gammoojii kana keessa wallaalaa keessa isaan baasaa jeesheen san bara haadha teeysan tun bira baddaadhaahu ni beekan sheeyni faan nama kana nama maqaa dhawu kana sheekootti hedduutiitu beeka bakka namni san jiru kanaaf sheeyni kunillee sheeyni keenya shee Muhammad Zabuur ilma isaati ilma keenya walumaanii nama harargee gadii kanallee ture sheeddiineen amma armarraa akhirame kanaaf kaas boodaallee sheeka keenya moggaas dhaabbanne duree keenya akka bakkattii kana isaanii wajjiin qubsiifnu isiniifi jirra duune hafne waan jaan takkaa jira yataamaa sanii fi qabeenya isaallee akkasii yaaddanii waa hunda isin dhageenye ulfaadha galatoomaan isiniin ja'a kanatti aansee ummata keenya bakka kana wanni dhufneef ilmi namaa addunyaa tanarratti qoonqoon inni itti jiraatu qoonqoo lama qoonqoodhaa isinii kannu bakka kana dhufne isinillee ni beeloyne beela nu baasaayi isii waan addunyaa tanarra dhufneefis ilmi namaa kun waa lamaani deemuu jira kitaabni bakka garii waa sadii ija tokko qaama guddaa kana tokko ruuhiidha takka aqliidha jaa lamarra yogguu gabaabbannu qaama keenya guddaa deemu kana biyyee tanarraa mooluu fi dubbii yogguu nama miixxuna galanii hin beekanii jaa dubbiin tiyyatun isin jala miriqeen dhageeysanii mi gandaan wanni itti yaadda'uu qabdan kana sheeyni keenya abbaan keenya shee Adam Tuulaa Allah yarhamuhu bakka deemanii maadda haraashiitti dhaaban sheeyni qubatu tokko sheeka darasaatii miti sheeka hawaasaatii malee qaamni guddaan deemu kun biyya tanarraa nu tolfame abbaa keenya harmarraa tolchuudhaan takka waan qaamni guddaan kun itti jiraatullee bishingaa kana boqqolloodhaa xaafiidhaa qamadiidhaa lafuma tanarraa tolfame lama booda yogguunii fi gartee addunyaa tanarraa hanga keenya fixannellee armuma keessa gaggaluu yaan sadii haytiyaan ruuhii tana rabbiin فإذا سويت ونفخت فيه من روحي جيتي روحي تنا يفتر كيس ربين روحي تنا يقو ربين فودو أرمان ولديم تروين دوراني سرماي قدوفت أما يقو فودم تيسيني ولديم تتور جنتا لأني روحي تو إيسان في جنان قرآن سمير را قدوفه قرآن سمير را قدوفه بوده قرآن خرم ديما جنان يقو قيامان تابجو أرمان ولديم وهندنو صدرك إفجيس قبت
ganama kana waa nyaatanii dhuftan amma isin ganama kana waa nyaatan kitaabni tokko kayyo haadha abbaa ruuhii samii gaffidee fi sheekha khamii irra caala jee oofeeti kiyye haadha abbaayyoo beekumsa qabaatan sadarkaa lama qaban jaa ruuhii samii fidanii samii deebisanii yookiin kaan ruuhii achii gad dhufte sheeyinni ruuhii tana sadarkaa qodee samii ol deebisee waan takka gaxoofuu fi oloofuu kamtu irra jaba yennaan gaxoofuun nama dhibdu oloofuun nama dhiba jaa namni aalimaa keeysaa nama baasa wallaala nama keeysaa baasa waraabeeysa dhageeysanii biyya tana waraabeeysi ni jira hawa waraabeeysi yuusaa dura haa'uu jawsan alhamdulillah haraqaa arganne jaaja haa'uu lammeeysaa san olomaa'ii sheekootti umrii rabbi haa dheereysuu jaaja haawwiin sadeeysaa haawwii umrii sheekootti kadhate tan sadeeysaa raqa tokko harkanne koottaa hiijee wal yaama jaa waraabeeysaa maali olomaa'iidha du'aa'ii kadhatte jennaan osoo sheekootiin baktii nyaachuun haraami jettee gandannu irraa himuu baatte namni raqan nu wajjin bobbee nuti agamnee miti sababaa sheekootii tanaaf faxaruu jirraa jeejaa waraabeeysi isin kana dhiisi waraabeeysi gaaraatuu sheekootii quba qaba qurxummiin bishaan keessa jirtu mixiin goda keessa jirtu sheekootii quba qabdi sheeka nuu qubsiisaa jechuun dhihana ruuhii samii isin dhaambachuuqi amma isin ganama ciniintoo jaanii ka yogguu subii salaatan jiru tokko jedhe hin beeytan isin qaallichaa keessummaa ganda bulee lafaa ka'uu diddee beeyta ganama subiisan ka'uu dinnaan lilmee fudhateeti ayaa kanuma keessa tolti akkasitti lilmee fudhatee jaarsa gubbaan xuruf godhee as deebi'ee ciise garaadhaa isa jirtii mire akkasi kaatee faxare itti kannitee ijaan amma ciniin toosan taakka laaqana ganamaa lama guyyaa keessa subaata sadii barcaa hundi jaan takkaas numa jira hiraata hundi jaan takkaas numa jira hiraata boodallee hundi takka numa jira waadanuu takkaatiitu jira qoonqumaa beeki kun hundinu kana guutuu nyaatanii guyyaa kana aayaata takkan baran arkaan isliminnaan beeku arkaan iimaanaan beeku arkaan isaanaan beeku shartii salaataan beeku shartii soomanaan beekuun dogongara guddaa san albasiirra kaje alfarqu beynanaa wa beyna albaa'imi kitaabullah garaagarummaan nuu fi loowwan jidduu jirtu kitaaba rabbii beekuudhaa jaa re'eenni jirtimi biyya kana re'eenni jirti loowwanoo fedhiini qabanii loon biyyana fedhii qabanii qoonqoo nyaatanii quraana qara'anii hin qara'anii namni biyya tanaa too qoonqoo nyaata fedhii qaba quraana qara'a itti jirtanii sheeka rabbii isinii haafid dhandharraa boodaatiifiin akka isin sheeka dhufusanii if qopheeysitan isinii haasa'uu jira sheeka malee akkan jiraanne jala muraa beeka ammaas alhayaatu ma'a kitaabillahi azza wajal jiruudha yoo jedhan jiruu kitaaba rabbiitii wajjiin jiraatan jiruun kitaaba rabbii irraa walaba jiruu loowwaniiti hawaasa faca'aa jechu hawaasa beeyladaa kanaafi jabaattanii sheeka gannaa dhufusan rabbiitu kanaas fudhatee
ganas rabbiin isinii kurfeeseeti jira sanii akka kurfeeysitanii isinii dhaama itti aanee hawaasa keenya barnoonni rabbiin jalqaba iqra' jechuudha buuse iqra' booda yaa ayyuhal muddassir qum faanzirii dha buuse namni qara'ee taa'uu hin barbaachisu nama waa himuudha gartee qabaa amma namni kun wanni inni bareeduun addunyaa tanarratti walaqad karramnaa banii aadama ilmaan aadam ani dhugaa kabaje ulfeeyse guddise maaliini namni ambiyoonnitti ergame namni kitaaba rabbiin samiirraa buuseef ilma namaa kana malee hin jiru jinniin dhokattuu sanilleen innaa samiinaa quraanan ajabaa yaadii ila rushdi quraanuma keenya kanaan bobbaatee galuu jirti kanaaf akka jabaatanii sheekha ganaa dhufu saniif fedhan dhalataa keessan ka ganda kanaa ta'a qaallichaatiitu jaartiirraa akkami qoonqoo fudhattanii jeen sheekhaatiitu akkami jaartiirraa qoonqoo fudhattan jennaan nukkanni kaa jennaanii jaaniin sadaquma kadha isin akkami fudhachuu jirtan mee jaartiirraa akkami fudhachuu jirtan jaartiin qabdanii isin mee harka ol qaba warri jaartii qabdan mee akkami fudhachuu jirtan irra nukkanni jaaniini sadaquma jirtan jechuudha boo kamirraa fudhatan akkam isinin jaanii itti kannuu jirtan isin Faatuma akkamitti itti kannuu jirtan jaartii akkamitti irraa fudhattan jennaan nukkanni jennaanii sadaquma kadhachuu jirtanii jeen hangi tokko cal jennee teenyaa jaanii agabdanii jeen hangi tokko nukkanni tammoo nutti hin kannitan jennee lollaanii jaartuma sanuu dhabdan jeen sheekh ammuma nu qaraasisi jaaniin akkatti irraa fudhan amma warri tattaa'uun guutuun akkanumaa beek guyyuma dura fuudhanii Faatuma Hadduu Aish ani ganama subii ciniintoon beeka taakka afaan sa'a lamaa kana laaffisoon beeka laama afaan sa'a shanii kana hasharaan beeka lakka yookaa afaan gartee sa'a sagalii kana subaataan beeka shuuboo kaata gilgilii keessa dhufu shuumoodha moo maal gilgiliin jirtu dhabamteemma numa jirti gilgiliin tiyyasan qaariyaan itti fudhachuu ture baal hin beeka warri gooroo gadii kun warra gooroo gadii jettaan beeyteemma karaan ammarraa dhufe kana warra gooroo gadii jennaan duratti ka gilgilii keessa guyyaa kaa baaloodhaa wajjin geessitu san ka baaloon tiyyasan dhabamte numa jirti ta'e jarsa keessa shafafam gaggootan san ka numa jirtiimi sanillee waan nutti hin finne haa ganama kana walumaa galatti ani guyyaa keessaa saniin beekaa hiraanni kiyya afaan sa'a sadiiti hiraata boodallee wayin beeka jaaniin lafa jala wal qaraasifatanii wanni niin akkana je'eef sheeka ganaa dhufu saniif lafa jala wal qaraasifachuu qabnaa namatti tola maqaan keeysan armarratti barreeffama shurraaba kanarra wanni niin arke أينقص الدين وأنا حي جت أبي بكر ما شاء الله الله أكبر شميز بافتني جمان مالي جاز سبل السلام موسى ما شاء الله جت أبي بكر أينقص الدين وأنا حي جي أبي بكر وصونا نجرو أكم الدين الرتا كفى لكم هذا جتشوني سنيفجي يو زاهرة yoo zaayira shurraaba katabdanii deemtaniin baasaa shurraaba kana firra yoo akkuma shurraabni kun jiru taate waa dubbachuu baannee aboo itti jirtanii jabaadhaa jenneetu magal yoo akka shamizarra katabamu kana taate akkanuma ganaallee warra itti oofu rabbii sinaa godhu sheekootiin hedduun na booda jira gaa'e gowwaa boollan banan ja'an naa keessaa haxaawii ja'a namni dubbii mi'eeffate maas utubaa manaa haasawoo jaan yoo waan itti haasawuu dhabe namni gurgura mi'eeffate hoo haadha magaalaa geessee dhaadheessee jaan ati diyyatuun meeqa dhibaafti je'e waan hin bira dabaruu hin taanee jiran maas keessatti barnoonni murteessaaf maal jettaan amma kitaabni bakka ittiin nama dhibu kitaaba keessan fa'a wanni baatiidhaa teessantu nama dhibu dhiini dhalaa keessantu nama dhibu
hogguu soomana garaa qabdaa soomana hogguu ni dhaltaa maali bakka hunda baaba faraayidaa hogguu dhufaniis akkasuma qaallichaatiitu baabuleydii osoo qara'uu buluuqa baabuleydiin isa dhibu narraa waayaatii miti hiiqijee kitaaba dhiisee rafefirra haatin raayaatu haa qaraatu jeen maqaa nam tokkollee hin dhooyu haati dhimma haa barattu jeen baabuleydii walitti dhufeera hogguu kana ibnu najaritti dhufee manaamaan annoo heeydiin sannarraa yaateetiin kitaaba bakka san barreeysee jeen aash oomummat hogguu kana qunni salaata balleeysume amma nama rafee ka'ee salaatuu sin dhabam ta salaata hin qabne muhaadaraan dhufnee sin dhabam rabbumaa beeka silaawwe arma keeysaas otaasisa hin dhabamu bee otaasisa jettanii moo maal jettaniin ka salaata hin qabne jalqaba arkaana isliminnaa barachuu qabne arkaana iimaanaa ilmiin Alima jechuun nama ilmi xiqqoon nama guddisee jaan ilmi guddoon duratti akkamittiin xaaradhaa maaltu udua balleeysa salaanni arkaanni isaa maali armarraa barnoonni ol kan guddatan kaniin bira dabaruu hin taane hawaasni keenya kun fuudhaa fi heerumni isaa kitaaba rabbiitii fi jecha nabii keenyaatiin alayhi salaatu wassalaami tatbiiqa walitti ta'u walitti hidhamu ka akkasii waliin nama hidhu eenyu aalima akkana akka jeeltanii akka qubsiifattanii rabbiin isinirraa fudhattee kabiro harka addarra kaayyattanii eegu jirtan san laal sheekha ni qabna sheekh Maamad Zabuun ni qabna sheekh Ibaleedha qabna kun faayidaa takkallee hin qabu yoo nyaata tokko fidanii lafa if dura kaayan arma kaayan matuma nyaanni san dhufuutiin beela baateet beela baatee inje biddeena gooteemi biddeena gama moodaa furdaa san ka haxuuxuu fi maalirraa walii qabdee san ka keessaas darbite hogguu qorii keessaas darbate san quuftee hangamitti hanga nyaatutti sheeyni tokko ni qabna jechuudhaaf laa yakfi hin jehu kun yoo bira dhufanii qara'an malee namni namaa wal qaanfate ilma walirraan dhalchiifnee jaan gaafa intala takka namni fuudhe namni tokko fuudhe hogguu isiin huccuu baafachuu deem biyyoo qaanfadhu huccuu tattaafadhu haa hogguu jeen yogguu isiin huccuun firraa yaasa jetti Allah huccuu dachaafat Allah yoo jeen jarri kun ilma walirraa dhalchiise kanaaf sheeyni ni dhufa rabbiin isiniif fida tattaaffii isin gootanuu ni geessi tattaaffii teeysan tana rabbii isin laalee sheeyni ni dhufa guyyaa inni dhuferraa darasichi darasoonni sheekhaa isin arma taa'u kan warra arma taa'u kan yeroo isinii mijatte qaruu qabdan galgala feetan guyyaa feetan ganama subii feetan qaraatii darasaa sheekhaa ta'uu dhagartee qabdan yoo kanan ta'in faayidaan sheeyni arma dhufuuf hin jiru bakka biroo haa dhaquu sheeyni ni ta'a kun isinii ta'a kun درسا شيخاتي ميسين اندينو شيخ جناد موسان ربي سيني حالافيس شيخ مخيسن كألتا دندخنا سر ربي سيني عابد خافان كيسن بيخوين اسمامي ربي سيني عابد بيتي تين وانزل شيرتك لقربين جابر ربي درم منها العطاوى جاوي وانزل عشيرتك لقربين دندخيت الرادوري قليجين اسنيس yo isaa gaafa duraasan gujufa gubbaa isaa taa'ee sagaraa boo agartaniis bakka san dabre masheeyni bakka san dabre ija saniin hin laalina ija eenyuutiin laaltan ija Sheekh Maamad Zabuuriin laaltan maal jettan kuni kana inni macarrashaa aadaa fuudhaa fi heerumaa hanguma saniittuu akka bultiin hin facaan isintu beeka gaa biyya tana waan jiru aadaa fuudhaa fi heerumaa lakkisa akka allama ganii akka gartee rusbaa jaanii gaddaafaa akka gartee maareen binne jetteeniin deema jechuudha akka jaartii namaa nama jallisuufaa isintu beeka waan biyya tana keessa jiru hogguu dhalaa kannachuu deeman fuudhuu deeman maal nama gaafatanii raabsaa buleenka ni jira wanni kasiisan jool biyya tana ni jira amma way nama gaafatanii maal nama gaafatan
gargaarsa meeqa kuma diidammo yo kuma diidami takanna kaysino hangas maa ay waan miilaan deemu tan argattaniimi yo hangas en takanni tan maal qabi ati kumuma diidami bitamta siin gaafadha ati gatiinte kuma diidami ey kumuma diidami bitamta reenu meeqa ati ree hanqatte lukku akkaataa fuudhaa heerumaa waan maarii malee nama danda'ee gabbeeniin fuudhasha maarii malee waan takkallee dhalaan gaafatina yookiin kan zinaadhaa hoddommaat diqaalaa biyya keessa hoddommaat dhalaa yogguu namni tokko jaallatee walitti isinin dhufan maarii maal qabde ja'anii maarii gaafadhaa itti kanna fayyisaa haadhaa ta'abbaa maaree safii maalee mitiqasho balaa qalaa gataa sooyitan firraa lakkisaasa dhala alaaninatin amma wahatun araami manuma dhaqaa dhalaa fuudhaa malee kuteen san ni jirti imma kuteen ni jirti hattuun ni jirti biyya tana ati laa rabbi si haa qajeelchu yoo dhalaan takka dhiiraa hooyifachuu baat dhalaan atamtun jirtuu beek waninin isini yawtun isini galu jiraza irreebdu warra ibiddaa eenyuun harkee jee nabiin sallallahu alaihi wasallam isin maaliif jennaan jaarsa waan inni isinii ta'e kafartanii mataaban haadha deemtanii abaarsa hoddommeessitanii hama hoddommeessitanii ala qaama dhiqattanii ala mataa filattanii oofigaa akkanuma waan irra jirtu waadila tokko isin bira jiru dhalaan takka heerumnaan mana isiiti qabdi dhalaa jaarsaa qajeelte achi bira teessan hojjaa takka dhugaa dhiira nutti hin baasinii garaa if hin garsiisinii beekadhu jettanii bultii meeqa taballeessitee isinu qajeelaa deema amma isin nama harkaana isin mee dhalaa ijoollee xixiqqoo tana taamata meeqaatan akkatti abaa daartu qaraasiftan akkatti isin qooshaa dhuugdu barsiiftan akka itti isin suugoo gootu barsiiftan gurbaa namaan na ari'e jettanii kasi qanxuu gootan salaatan beeytu immoo midhiyyoon shartii salaataan beeytu shartii soomanaan beeytu harkaana salaataan beeytu mee namaa qanxuu godhuun dura moo rabbii qanxuu godhuun dura mee nalleen jejinaanilleen isinin jeju eenyu qanxuu godhuun dura amma isin bakka tana rabbiif dura godhu jirtan moo gurbaa namaati ni waxiqqumalleen qaanfattanii duuba waxiqqumallee yoo isin abaada buburreessite ulee fuutanii qaa gajjiya xawakaa mudhiiga qabi jettanii yoo isin biddeena soyite ablee irraa fuutanii itti qabdan biddeenuma soquu jettanii sanuu ibiddaan nama gubuun haraame harkasii fuutanii fagi baabaarra keeysan qanxumaan godhe jettanii nyaanni intala ibaleedha qubaa wajjiif nyaatan jaan innaa qanxoominasii ni sobe moo kami salaata yogguuniin salaata jetto kunoo miillisii qullaadha kunoo kana yetti ilaal salaata maal beeytiin ta qiblaa'uun beeyne karaa kana achi garagalu ta yogguu salaata nama masjiida seenees akkana laaltu allahu akbar eenyuu seeneesa ta akkana faa salaat kolkolo akkanni namarraan barbaachisu yaa ayyuha allaziina aamanu udkhuluu fi silmi kaaffa amantaa qaama guutuun keessa ol seenan aadaa fuudha heerumaa dhiisanii aadaa yogguu namni duu lakkisanii abbaa manaa jallachuu dhabanii shari'aadhaan wal qabatanii deeman an irrumaan girif isinii godhe dhaamsa bakka geeyu hangi xiqqaan kunis bakka namumaaf geeyaa wal jala rabbii isin haa yaasu waljala rabbi isinayas waljala rabbi isinayas kuma di demitu makanna yechun ki yang gabbar armarra sabachi se de moson tein intalata ke geerumte yoni fi luqa sherkello ittigotodani de mani intala ibalu jammo jarti ibalu jar dubada habo fane yosike ittiganneke de meno jarti ibaluti intala ibalu rabatemi isin duwa maltu isin nake isin mina gabbachu innan maltu isin nake
intalati ya mala kana na gori mala kana na gori bal intalti tesani sunu ma on fotu isin beytan male wani sabira isin bira narkan ne armar katayi ni sobe bokam jettani isin intalata katu dabbara khumari bayra fudani ogu kana nituma gize hundaw akami malaka kana devan jani intaltini sayni qabdi ani akana ma iyutin jati anu matum yetten akana bar malaka khumari bagana debisu dem tayni qabdi ogu figar famiyo tanya nuri si jani bitadetin jira dema bodarra khumari bafudani fidani firra hodo miyo tanya nuqanni hoda khaji ega kanne abbo gurbaan ku wanni kanan natumu fi jiru khumari bagana amma malaka isa khannitani bi miyo ganana tu gartani singalato ma dema jette khumni dubbi dufe eti dukana banatani khuno guyati anu dukana kaysa maneji ati hanganan le aylin qabdu gowiti o soci tasi dura khanin le haka golata amma ini takana qabdu ni yirtes kays ni yirti takana yo galgala guya kaysa habon dufte kala ma kaysa te yamate gurbana magara ifin garsise mare ifin gode tanuma subata guya kana kitali ki wajinyate galgala habo fi adadan dufte mismar temire kuno hidi si akam mutasim akana mali fadu dubaduha natin dubati nat wala zor balachu wala yededa watakol dubisun injirtu enyu kana masmar habo daga adadaga obelaiti guddo isim bulti hawante bulti o witu khese jide wite tawjin atiyo gurba duradiyamte gana bodaman abotiya bultina di hadadatiya bultina badagowiti hasi fajasani malin si wala kita sirritin bulti taysan jabeisa ilman dinirra guddisa abba mana khaysani jallanda ifi tartiba dabdani dawa inni gabbe har mallabira na annabe nadi se khute ijajar sahaysani warri mana diafatu isin huccu tartiban kamne ni sadro bas yata tasarratanya tafakatu dakka wogu magala diamtu fi wogu achi diamtu wan daba khayate mal khayate khar gundi thuneisa jartu manamatinka ijagadinka batu tharmi annani wa hakana jira namni badita na hunda dalagu jiru isin khanaf mastanka gira ibada rabbi jabada abba man khaysani tinjallatina din jolle din irragarte guddisa namni jarsa qabdan jarsa khaysayu abba qabat jarsa khaysan hadayo qabat hoyon sani simbira gabbate alawadan senin jumlati tananarrano arkita yatuni arma khaysa jiramma abba manasiti khuno mumma qudura bultidiya nadi ufedani yarma khaysa tayo wadai halu ma isa gabber me ati rabbi sodadu akami adi dan tesi guddimte sibira gabbate alawadasen akhi qanyi hada abba khaysan irramil kawa jarti taysanin ummati yantuqinjan itindubbatinjan abba khaysan kaysini sini khabaj hada taysan kaysini sini khabaj qali chakkanati akashita boqollo garaga galchito kan jarsakan ke kasit dungatutan dungotam kuma qabdami namni isa kana sidale tamallaq orkata simira tayzutanaka isa jar sayna ba kana tiraddutu isi sidal khabajamu qabdiyati dira dullati injam khana dullachen janin khabajamu qabairiyan abbakhenya bakatin nutitti amne bakatin nutitti awalamne hala abbakhenya birai khabajadaf ilman kenya tachinu jallata khanaf dardara khenya shamarran kenya warronni sijara tututani sijaran harami sijara sidisa salata jabada masjidar raisinin dabin galgala wa qaraa khotasisa yo shokha wana kasidisa miseji goggoydu dirti sini katabdu sanille softi raisin gola tan dirti to softi miseji goggoydu si shokhe si ballaysa si mal gode guya khan intalorra namusa kabdu barbanna jekhut jara kana quturi sanina be khana gafat gilli miseji sa wallahi tasifuduti ege ujir tawanin jawhan fudu dem tawati sila namni dala damni fuda
shari'ummaan usii ayyamti tana dhabu tanan dhabu adeemsa akkanaa dhalaan kun miskiinaa dhalaa akkasitti hin sobina yoo ati silkii udawwaltee aloo jetteen na fuudhuu deema jettee gurra bahu goote miskiina ka isiin ammoo na fuudhi jechuun ni ulfaata kanaaf nama dagu nabiin sallallahu alaihi wasallam laysa minna man qay namni nu dage nurraa himiti gartee jaa yaa aboo silaa wanni naasa'uu barbaadu waa hedduudha sheekootiin gamanaa yoomuma dhaabuu deema jedhanii kana ija qurumna godhane gaafa birootiis inshaallah waliif jirra arra hangana naa guddifadha adurreetiitu ganda tokko dhaqee hudduu safiirratti aannan qinyaaniif gandi kun ka guyyaa duraatiinuu hangana harkan yoo amma tafaa bira teenye waan mataa irratti illee haqannu hin dhabnuu jettee jaana durree isinis ka guyyaa duraatiin hangana isinirra arganne fuuldurri keessaninumaa badhaadha kanaaf naa jabaadhaan isiniin ja'a ammoo dogongora bultii mana keessaa dhalaan haqa jaarsaa beeku dhiirtii haqa jaartiin irraa qabdu beeku haqa ollaa walii beeku safuu kabajaa dhiirti qabdu arrijaalu qawwaamuuna ka rabbiin je mana murtiin dhaqinaani kaadhaaf jettanii qaadii bira dhaqaa yoo jaarsi isin daran haati ilmaanii boo ilmaanii wajjin bakkatti deemtuun qabu dhibbarraa parsantii meeqaantam warri dhiiraa gartee tartiibarraa baasuu jiru isin nabii keenya sallallahu alaihi wasallam maa taraktu ba'di eega kiyyaatii waan dhiira dararu dhalaadhaan dhiisee ja'an gaaf tokko haasawa kana bakka muwaadaraa takka nin dubbadha jaartiin akka maleetti jallatte jaarsatti waa hunda si obse guyyuma keessummaan an qaanyeessinii jetteen jeen haaya taatee jennaan mana citaaha injiruma manni citaati kaarmaan shuuroon godhamu kaarma keessummaan teessu kaarmaan agaloowwan galu keessummaan dhufnaani hangaan suuta gajjee shuuroo marqu jirti marisi hangaan an barcaa fiduu jeen akka kiyyaa kanatti hin lallabnee beeku hangaan barcaa fiduu shuurota nama moggatti hashara wati qorra nuu kaayee marquma afaanii qabdu san afaan isaa suyite marquma sani afaan isaa suyite kanatti jaarsaa karraa ajaa'ibaati akkana oogituu marqaa san irraa hageet soogiddigee irraa buusiyyeen faatumaati ummanni achirraa dinqarraa keessummaan ka ala yaa aboo jaartii kanaa rabbinu haa sabo warruma akkamdu warra jaarsaa jaartii soogidda namarraa laal meetun takhilli dhawe tajaartii kanaa nutti kan ja'ani takanaati tun tajaarsa marqaa afaanii suytu marqaa oowwa kolkolo kanaafuu ifeega abbaa mana keeysanii jabeeysa أيما امرأة ماتت وزوجها أنا هاراد دخلت الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نلام فيت تقرت جار سير راقم مجوك متدوته جنة ولبات جار نبي كن عليه الصلاة والسلام نلام جار سي مفيه تقا متدوته ابدا ولبات جار المجلا والنبو خناف إن شاء الله جلد يساتو قافتوكو وبنا خيسافو دي جنة إجوما خيسافو دي harkar rakaayeefi gizeen jarjara ammaas booda abbaa keessa laallataa jeen kanaaf silaa habaashiin naannoo tana jire hin ja'u ammoo firqaa waan olomaayii arrabsitu kakka sheeka keenya shee Maamud Zabuur kana faa arrabsu kakka shee Muusaa kakka shee ammoo watarshu ulamaa gurguddaa nama arrabsu abbuma feete yoo anarraa illee dhageeysan anuma kanaa hun dhageeynaan isinin jaa isiniif taati maayatan waan guyyaarraa maqaa jijjiirrataa deem nuti maqaan keenya ahlu sunnati wal jamaa wala ikhwaana wala salafiyyaa maali wala maali maqaan keenya ahlu sunnati wal jamaa ahbaashiis gandasii jirti warra maqaa salafaat taphatu warra maqaa salafaatiin naggadu ganda kana dhufanii nama shee Maamud Zabuur arrabsu nama akkasii isiniin ta'a gandaan mee warri nuun ta'u jettaan weerka baasa ummanni kasii isinii ta'a nuti maqaan keenya islaama rabbiitu huwa allazii sammaakum jee maal je muslima jeen nu moggaase nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ahlu sunnati wal jamaa kaba ala bakka maqaan kun bakka lamarraa waliin qabame ahlu sunna nuti warra sunnaa jala deemu warra jammaa gurmuudhaan jiraatu
ومن شذ شذ في النار نمو مرش من مزمور الرابرة أكيد شيء نقول سرير ميوت وكيا تيار هذا أمة أكتت دلن سيبرسيسوي يتيار أمة أكتت دلن سيبرسيسوي هذا علم برسيس مو علم أبا برسيس هذا برسيس الرجال نزبه شيخ خنرا شيخ قدا نما ميكاكم سيسا خنرا زبه شيخ سيبرسيسوي أكتت وادا لنكجون kun sini taahun biti mangisi da malin godain kani kan kesa dedde makan kenya sunnati wal jamaa islam wan kana valla khay khwana barbadu ganda barti ade ko ani muslim al sunnati wal jamaa isinillen kan kharam mutiyano kharam min haja gerte ummat salafus salih khara abi bakri khara umar khara sani kharam mutiya uqam وان كان انتين بولتين سدر بنمجو اكن دغينين سنينجا وجل ربي سناياس وجل ربي سناياس كندبر ربي سناغو توفيق ربي نوهاغن يلا الله ربي نوهاغن شيخ برخ ربي سنياكم سي شيخ برخ ربي سنياكم سي متيت يغوا فا ولين تو تسمال ولين جت جنان شيني تكو غافتو وان رجعنا وان الاخره تجمعنا ولين جت متي يغوا فا ولين تو تسني yo asboda wala garres wala garre yo wala garu banne silaw akhira wala kun kenya dirqam wodin jetti jamiti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hega mesak bita awutu matmakhaysani firade ba ifu mafta shehati mi takbir ga shayni imala dheera isni wajwal kuraaleega hale imale halka ida deeba bude ciro bulani arra simbira gaani erga wa hundof keesa qabdu tajrufi jirenya waasa khana raatu misoma fi nagenya guutu qabdu isni garraab sani jiran sinis warra qaama fi qalbi rafa yada rabbi sina taisu buwa gudda warra rabbi rabbi sina godu ergan dabarte gamana dabarte hundi me bakka jirta namni hundinu gatta warra da pataguna illee gadinta hundi keesan gattame hundi abo gatta tai wadai kamera mane to ichira badu me tokkolle tai na sinje taiga abo razian qaada taise be naashidan ammo ni dabbatti be burtukhani qaada taise be tukhana dabbata be abo rabbina abo tukhana nur haqab burtukhana isini tiagab akar abo ara badu baji akam jahon tokkollenu akka waliin kaane ana kaysini dubbatu wasagantaa isini tartiiba deebisoolin kaanii fama naa gootani haya isini hojii fama naa gootani jarri haana yoo joleen kee naa gaadara ijoollee kaameraadhaa warra asii waa waraabuu fi ani haa dubbatu jechuun kana amantaa jechuun tana sheekha du'eef rabbi rahmataa godhu isin osoo jirattanii diiniin irrattu jechuun kun waan illee qamisa rabbi naa hire sheekota tattaa'uuf illee rabbi haa hiru jechaadha bakka bu'aa bulchaa bulchiinsaa godina Harargee dhihaadha kabajamoo obbo Mahmad Usman yookaan Luucoo fi akkasuma itti aanaa bulchaa bulchiinsa aanaa Ciroorraa obbo Ahmad Muhammad dhufanii asinu keessatti argaman gama boodaatti orraafannee dhufnullee sagantaa tana qooda keessaa fudhachuudhaaf dirqama qabna jenneeti dhufne sheekan keenya ka imaltuu fagoo diradawaa fi harraa dhufanii fi godina kana keessaanii bakka biraa hundaaf dhufanii sagantaa kana nu miidheessaniin baga nagaan dhuftan jennee walatti diintu biyya barsiisaa ture nutis waan barbaannu maddi dhaabbanna jaanii guyyaa har'aan tanaa nu biratti argaman baga nagaan dhuftan isaaniin jennaa كمانا أولنوف بها جناني بقنا قام نفتر الله أكبر تكبير تكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوين أبشر مانتاد kabajamtoonni ulmaawonni keenya adaati asirraa isinii beekasitti argamtan akkasumas hawaas zoonii waachuu iddoo adda addaati guyyaa afaan tanaa
sagantaa kanarratti sheeka keenya qubsiifan deettanii argamtan aseeffamni mootummaa hooggantoonni mootummaa sadarkaa jirtan qophii kanarratti argamtan maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Cirootiin baga sagantaa bareedaa kanarratti argamtan jechuun barbaada. Akkasumas koreen qophii kana qopheessitan illee galatoomuu qabdi jechuudha. Maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Cirootiin koreen qophii kana aanaa keenya raddaa waajjoo kana irratti sagantaa akkanaa kana qopheessi. Qaamni waan kanaaf deeggarsa godhe hundi galataa isinii mara jechuudha. Itti aansuudhaan sagantaan akkanaa kun babbareedee qophaa'ee amantiin keenya yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Amantiin musliimaa ifatti ba'ee barsiisamaa turus baroottan darban keessatti seenaa keenyaaf duuba deebinee yoo ilaalle sadarkaa kanatti deemuun hin danda'amu ture biyya sana keessatti. Biyya amantiin tokko akka mootummaatti beekamtii argatee iddoon qubsumaa kennamtee fi irboon itti galtee jiraataa ture keessa biyya jiraataa turte jechaadha. Yakka ture. Afaan kana immoo qabsoommaan akkasumas qabsaa'onni qaamonni adda addaa taasisanii amantiin walqixxummaadhaan akka barbaadame sagantaa barbaadame jechuudha. Deeggarsa qaamni mootummaa kamuu osoo addan buqqaan bifa kanaan iddoo adda addaatti bal'inaan yoo argannu gammachuu hangana jenneetu namatti dhaga'ama. Gammachuu hangana jenneetu namatti dhaga'ama. Kana qofaa miti waggaa 6 dura maqaa mankaraa isaatiin shawayyaaniin tattuun sheekkan keenya kajajjaarnu manilaa keessatti cinqamaa ture, rakkataa ture, darasaan ganda keessatti hidhamaa ture. Afaan kana immoo qabsoo qindooma qaamonni kun taasiseen sheenyi keenya ilmaan keenya barsiisu malee bakka beekumsa argannuuti maqaa mankaraa isaatiin maqaa adda addaa kennee fi hidhuun qabsoodhaan hafee jira jecha. Kana immoo ifirratti beenyaa tiisuun barbaachisaadha. Akka mootummaa keenyaatti yeroo ammatti dhimma hojjennu keessaa walqixxummaa sabaa, walqixxummaan amantaa dabalatee safuu hawaasaa bakkatti deebisuudha. Safuu keenya ganamatti deebi'uudha. Safuun keenya ganama bakkatti deebi'u immoo haasaa nuti waltajjii qofaarraa haasofnuu fi hubannoo nuti kennu qofaan ni miti. Amantaa. Bakka amantaa musliimaa cimaan jirutti hanni hin jiru, kijibni hin jiru, haati ilmoon haadhaaf rabsuun hin jiru, kijibaaf dhagaa irra ba'uun hin jiru, masruufummaan hin jiru. Safuu uummataa bakkatti deebisinees hawaasa akka duraanii turetti kabaja qabuutti hojjennu hoggaa jennu kabajaa fi deeggarsa naannoo kanatti amantaaf godhamuu fi amantaa keenya bu'uuraa cimsuun dhimma xiyyeeffannoon akka mootummaatti irratti hojjetamudha. Sagantaa akkanaa kanarratti gara mootummaatiin deeggarsa jajjabaa godhuuf qophaa'ummaa jira jechuudha. Akka aanaa keenyattis waajjirratti afaan kana sheeka qubsiifachuuf sagantaan as gubbatti qubsiisuu qofaa miti. Barnoota amantaa babal'isuuf uummata barsiisuudhaaf qophii godhamu kana keessatti gama mootummaatiin gara waajjira bulchiinsa aanaa Cirootiin deeggarsi barbaadan hundaan kan isin cinaa jiru ta'u asumaan waajjira isin galuu barbaada. Aseeffamni keenya zoonii kana keessa geessan qaamni mootummaa kamuu as gubbatti hirmaatellee deeggarsa barbaachisu godhuudhaaf ergaa asumaan isin dabarsachaa. Deeggarsa barbaachisu kamuu cinaa dhaabbattanii akka taasiftan asumaan ergaa isin dabarsuu barbaada. Allahu Akbar. Itti aansuudhaan darasaan keenya ulmaa'onni keenya sheekan keenya as keessa jirtanis biyya sana keessatti eeguun hawaasni keenya qabu eeguu misoomaati. Yeroo ammaan tanaa immoo eeguu nageenyaati. Asitti walitti qabamnee mana keenya keessa oollee bullee nagaan ibaadaa keenyas godhachuudhaaf nageenya nu barbaachisa. Kanaaf sheekan keenyalleen abbootiin amantii keenyalleen akkuma duraanitti jirtan sagantaa kanattis ta'e dhimmoota biraa irratti dhimma nageenyaa nu olitti akka qabattan asumaan yaamicha isinii dabarsuun barbaada. Darasoonni keenya fi qaamonni sagantaa kana gubbatti argaman hundinis
mi'aa nageenya barbaachisummaa nageenya hammeenya isaa nama irra ga'e qofaatu beeka. Amantiin keenya immoo guurumaa nageenya labsa. Akkasii miti nageenya labsa waan gaarii labsa. Jummaan waan malee waan nageenyaati hima. Kanatti qaamni hundi nageenya gubbatti dirqama isaa gahee isaa baatee iddoo amantaatti iddoo ijaatutti kabaratu bakka baratutti nageenya isaatiif namni tokko shaaguu maatus qabatamummaa ba'uudhaaf dirqama seeraas dirqama heeraas qabnaa jechaadha. Kana waan fudhatanii gahee keessanii baatanii kanaaf dhimma nageenyaa gubbatti kan qaama mootummaa qofa osoo hin taane akkuma amantiin keenya nageenya labsan darasoonni keenyaas ganda geessanitti ifiis eeguun biyyaas eeguun qaama mootummaa wajji siiqanii dalaguun gama keenya ammoo yeroo kamittuu ganda qofatatti miti hanga aanatti deeggarsa barbaadame isin wajji godhuudhaaf akkuma reefu dalagate waan keessa deebine jecha kalee sagantaa kana qophiirraa kaafnee dursinee gandoota keenyuun qalaa barreeffamaa biraan geenyee jira. Qalaa barreeffamaa ganda zoonii kanaa hundi dursinee bittisinee jira. Keenya waan ta'eef akkuma san haala zoonii waacuutiin gandoonni qabsoo hojii nageenyaa faradduu hattuu saamtuu galgala miskiina manaa fuutee maallaqa gaafattu kan lubbuu namaa wareegama qaaliif kennitu limaa gubbatti isin qunnamee jira. Limaa irratti kormaat keessa rakkoon jira. Dhimma kana irratti osoo yeroon kennineef sagantaa hin kennineef abbootiin amantii keenyaas dargaggeessinis nageenya keenya halkanii fi guyyaa akka eeggannu qaama mootummaa cinaa akka dhaabbannu waamicha isinii dabarsa. Maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaa cirootiin waamicha isiniif dabarsa. Sagantaan kunis afaan tana qophiin isaa qofti bareeduudhaa miti galmoota sagantaan kun kaayyeeffate nu gargaara waan ta'eef hanga dhumatti gama keenyaan deeggarsa isin barbaachisu qabu isin cinaa dhaabbannee isin deeggaruuf qophaa'ummaa qabnu as gubbattiin ibsaa. Galatoomaa itti aansuudhaan Maammed Usmaan bakka bu'aan bulchiinsa godina irraa dhufe egaa gabaabaa dabarsu yoo isin dheerannees gaa dhiifama isin hin jenna. Sagantaa hedduu qabatanii taa'aa jirtan waan bakka adda addaatii dhuftan waan ta'eef fayyaa ta'a. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang saya katanya, saya sampai pergi bagaimana kabajamu Syekh tanya Syekh Muhammad Zabur kabajamu Syekh Turi Syekh Kota hayyootaa fi beektota amantii xiqqaa fi guddaan keessan darasoonni dargaggoonni abbootiin hundi keessan baga wala garree isinin jechuun barbaadan dhugaa dubbatuudhaaf akka mootummaatti yookiin immoo akka abbaa aangootti as bahee isin dubbisuudhaaf mooraalii xiqqoon ni hanqata. Ilma keessa waan ta'eef isin keessa waan beef isin dubbisuun dirqama waan ta'eef assalaamu alaikum isin jechuudhaaf malee ergaa mootummaa tokkos ergaa paartii tokkos isin dabarsuudhaaf akka hin taane kana hubattanii isin jechuu barbaada. Sababni isaa hayyoota gurguddoo harka qabee nu barsiisuu danda'u hiriyoota keenya dabalatee namoota gurguddootu as keessa jira. Har'a immoo nuti carraa harkannee beekumsa qabnuun dandeettii qabnuun hanga dandametti bakka tokko qabannee ergaa sagantaa kanaa kanatti bakka irraa dhalan irratti dhaabbannee uummata keessaa dhalanne biratti dabarsuu ol wanni nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef carraa kana harkatuudhaaf gammachuu guddaa natti dhagamuun isin ibsuu barbaada. Itti aansuudhaan hawaasa miira lama keessa jiru keessatti argamna. Waggaa 4-5 dura gaafii qeerroowwaniitiin gaafii hawaasa kanaatiin deeggarsa adda addaa waan qaburraa hawaasni walitti bu'ee jijjiiramaatu nu barbaachisaa. Haalli nuti keessa jiru adeemsi dargaggoonni keenya keessa jiran
akkaataan nuti itti deemaa jirru sirrii akka hin taaneefi isa kana sirreessuudhaaf amantiin keenya lafa qabachuu qaba. Haalli keessa jirru jijjiiramuu qaba jechuudhaan gaafiin isaan gaafatan asitti sheekonni keenya gurguddoon marii godhaniin qabeenya hawaasaa xiqqaa walitti funaanameen sheeyni keenya hayyuun keenya waggaa 5 dura yookiin immoo naannoo waggaa 4-5 dura as nu qubatan jijjiirama guddaa hawaasa keessatti mallattoolee gurguddoo nutiis itti dhiyeenyaan hordofaa turre waan ta'eef wantoota hedduu eega jijjiiran booda amrii rabbii waan ta'eef rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam isaanis gara akhiraa deemanii sheeyni keenyaas akkuma nama biraa yookiin immoo uumaa rabbii biratti lubbuun hundi du'a dandamuu rabbiin ibsa sanitti gara akhiraa deemanii jiranii tokkoffaa isa saniinis hawaasa keenya miira san keessatti arra inni darasoota kana keessaa sheekotii isaanii kana keessaa dhabamu miira itti dhagamu abbootii isaan barsiisu hawaasa inni barsiisaa ture darasoota inni wajjin barataa tureetu miira kana hubata waan ta'eef rabbii isin haa jabeessu rabbii isin haa sabbarsiisu jechuun hin barbaade. Miirri lammaffaan isa san awwaallannee namni jiru lubbuun jirtu du'a dandamuun isii nafu garuu wanni inni eegale hafuun qabdu dhaabbatuus hin qabdu miira je'uun eega taasisaa isaa xumurre booda namni jiru waan dalaguuf waan inni eegalchise itti fufsiisuuf isan caalatti akka jabaatuuf hawaasni kun ammaas osoo hin ifatin dhaabbatee waan qabu yaada qabu walitti gumaachee yeroo lammaffaa yookiin immoo yeroo taasisaa dhufa wajjin sheekota keenya gurguddaa kana yeroo sadaffaadhaaf lafa kanarratti lafa waacuu biyya nagaa biyya misooma biyya tokkummaa kanarratti sheekota akkanaa kana hayyoota akkanaa kana qubsiisuu isaaniitiif akka ilma isaaniitti jecha kamii olittu hawaasa akkanaa kana dargaggoota akkanaa kana galatoonfatuun barbaadan dhuunfaadhaanis. Sanirra dabree amantiin islaamaa amantii karaa jireenyaa akka ta'e quraanaatu nu barsiisa. Amantii karaa jireenyaa gaafa jennu amantii nagayaati. Amantii nagaa gaafa jennu immoo namni walitti bu'e akkamitti akka dhiifama nama gaafata. Namni karaa sirrii irratti illee yoo ofiif miidhamellee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaami gaafa hijiraa galan namoota isaan baqachiisa. Ha isaan beelesa. Ha maatii isaanii buqqaaseen dhiifama jedhan. Amantiin islaamaa amantii dhiifamaati. Amantii misoomaati gaafa jennu yoo qiyaamaan dhaabbatte jenna. Yoo qiyaamaan dhaabbatte mukanni dhaabbatu yoo jiraate yookiin immoo biqiltuun dhaabbatu yoo jiraate biqiltuu dhaabaa jenna. Eega biqiltuun isin dura yoo jiraate biqiltuu dhaabaa jenna. Kanaa ol misooma labsuun hin jiru. Saniif ummanni keenya baratuu irratti yoo ta'e immoo amantii kamii olu seera addunyaa kamii olu amantii islaamaati ka barumsa labsu. Isa saniif barumsa san qabannee tokkummaa keenya qabannee misooma keenya qabannee sheekota keenya sheeka nagaa sheekni wal caaluu baatus sadarkaan barumsa isaanii akkaataan itti waliin nama ibsan garaagarummaa qabaata waan ta'eef sheeka sanis rabbi bakka isin yaa buusu nuus nama isin gargaaru hawaasa kana irraa dhalanne haadha teenya abbaa keenya obboleeyyan keenya obboleettii keenya as keessa jira jennee isin tajaajilu rabbi nu haa godhu isin jidduutti argamuudhaaf gammachuu guddaa natti dhagamu ammaas ibsaa gaafa gammadanii fi gaafa gaddan dubbiinis nama jalaa baddi sheekota akkanaa dura dhaabbadhee immoo daqiiqaa takka haasa'uu diyyaanne isa saniif isin arguu biyyaaf baay'ee gammachuun qaba galatoomaadha warri qophii tana qopheessitan halkanii guyyaa akkamitti akka isin rakkataa turtan akkamitti akka isin dhaabbataa turtan itti dhiyeenyaan hordofaa turre waan ta'eef galanni keessan jannata haa ta'u addunyaa irratti galata keessan ibsuu waan hin danda'amneef waan eegaltan itti fufsiisa nuus isin wajjiin jirra waa bakka barbaaddanitti halkanii fi guyyaa isin bira dhaabbatuudhaan akka itti gaafatamummaa dabalataatti nutti kallitan waan ta'eef baay'ee galatooma irra deebi'eeti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Egaa asumaan itti gaafatamtoonni keenya ijoolleen tun keessattuu luuccoo ilma keessaniimi warri achuma jedhama
جولة كيسن تبرتة إن كيس أول باجي بوجي سيدارة سيدوته هنكر ما سمعنا كيسن تكبير تكبير أسمع شيء كذا قبل لكتني زيادة دعاء رحمة تاني أجمع كتاني نجار نفرا إسرائيل جل الله أكبر إذا واقعون أكو رجلا تو إنجنير تكابدي دكتور تكابدي بروشور تكابدي ورا إذا أصلا بدري دعوة كم تريه شيكن سوداتي شيكن رابر سوداتي أمان لين سوداتو آجرانه جوه دعوة من نبي عليه الصلاة والسلام جاء بدرانه هجرة جينه مدينة راجع مكة كم سنة يومه ورا إذا بدرانه هندانو أبو إذا هبوا أنتم الطلقاء لما يصيرون دينو أنا يصيرون رجال بوجيني جاريني أبو محمد عثمان لوچو أكيد كذا برسول الله أكبر لوچو كيسة كنا مجرد مجرد هنگات أورد خايو كنا نجمع كودي إسمه جين جرا uno makina kena garo ofada je kodi ziyarat dum tu jira Allah akbar akasitika warra asitika rabu kamu engineer de dujra warra asil lafadun doktor de dujra dole je kani garo kuda kadi haratian suran sponsor bishan ugadi ala kani ban banki muslimota rama kasiti arkana banki suis igrabi ramis banki re muslimi jijira mahanawe jimfidete asimbe banki ramantan banki jirafi banki ramis huno isi wajin jira isi maddi abbanne jira khanafu ikko qabdanin buka banattani banki kesa akka khayyatan banki kesa akka buddi battani isin jari isaan kasi suddo galatona ebu isin baane jari banki dur taka bishan wali dur ndagenye nama jinte baja itu ndagenye wanke kan tuman gamaruman Sheikh keenya khayyero dio biyya alaati biyya misrat turani barsiisa barachaadha biyya san keessatti waan akka turan biyya haattis ilmi baratanii biyya sanis dhaqanii barsiisaa turan Sheikh Muhammad Tawfik magaalaa Laangayirraa akka Oromiyaa godinoonni kun lamaan osoo nafin akkasuma gartee شانتم قوتون صنفين قوتون سمتني دي تلقوا سيسان شيخ محمد توفيق فليتفضل مشكورا وماجورا الله أكبر شيخ محمد توفيق الفاجرة تكبير 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 يا شيخي خنيرو بيا خربان ايبو بيا كبري سينور جوورا كوبري عليه سكرتي خلوا مغلقل سكرتا ہے ٹیم نے اکسمن وجین کانی اسکو بوان تے گڈو اسنس گمدری سائنس گمدری جرانی گم شیخا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواس خيا جالتمو علماء تخينيا استاذ تخينيا كيرو فكري اكسوما بلجتو تخينيا هندي خيسنو غلاني خيسن غبدارا ونسي ولك والدنيف سببانو تيسو ولدفني في اللين واهي ديني واهي امنتيتي جالل ديني فاسي ولباتن هندي خيسن خاصي obstani كان ادوخنا خيس تعاجل تريف جالل ديني في جالل قراناتي في جالل حديثاتي ورا قران الرافع يد ربي سناتايس ورا قران ان قبضه ربي نهاغور ورا شريعه الاسلام دنا قبدت بكانغ ربي نهاتايسو خن جچادا دبا امنتين اسلاماتني امنتي بريدو رجال امنتي ربي نوخنه رجال قران ربي نوخنه رجال نبي ربي نتيرغه امنتي ربي برافلتم تو ربي نوخنه خنا قيما وان بي وان قبلو خنا يوم بينه ميزان سي خنا يوم بينه واني كمانتا كزيكيني تقولوا أبان إيما سام بينه هروفا نو فكاتو ملا يوكينو ترجنو فكاتو ملا أمني وري أمنتي خلنا كم ني أمنتي إسلاما خنا حجم تكنو رجابن حجم تكبريدين سياكتو رتهون نما أمنتي خنا على جروت بيخايجو نتي أمو مكان خين إسلامي نار دلتشوراف محمد تاني فاطمة تاني خديجة تاني إسلامي نار دلتشو خنا إيما إسلامي خنا كم بين نقطة باينن العالم خنا قوتي يو قرتن وري وادو بستن نموت وجاه خيس أمنتي إسلاما خنا سيتو إسلامنا خنا خيستي أكان ججبولا دعوة قرو خيست اللي برسيسو خيست اللي ساري تشهر قدّا تبت نوت إسلامنا مقبرة دلتشون كن هذا أبان خيني مسلمة هون كن
أكوان خنمان قفتين جهادا نفكاجة جه خنيودون باتن شورو راي جموسون باتن إسلامنا أنا خيستي واحد دو تكا وان سلامي هو قبل نمني إسلام تهين تكوي إسلامنا ننكي يجي فكين يفسد في أكاتا إسلامنا نمني حقيبي خقوراس وركان يقف بايجينان dubartiin islaamaa takka dhuftee bee islaaminaa kana bareedina siin himi mee akkamitti islaaminaa tana sheen shahaadaa na qabsiisan jette fuunee faa sheekha bira kee masjida faa geessuudhaan nu mutataa jechuudha. Kanaaf islaaminaa himachuun qoftiin giyaa odoon taane islaaminaa kana bareedina sii barree maalummaa sii hubannee maali islaaminaa jechuun maali aqiidaa keenya sirri barannee ahkaama shari'aa sirri barannee qur'aana rabbiin dustuura ittiin bulaa jeenu buuse kana quraana kana qara'uu qofaa miti maanaa isa yoo ban maalummaa inni tun eeju halaal inni nu halaalessee fi haraam isaa yoo dambaafanne akkanuma lafaa kanee muslima jennee himachuun qoftiin giyaa miti wanni isin irra wasii wal qabataniifis waa'ee barnoota kanaati jechuudha. Kanatti aansinee duba sheekha keenya qaba kanarraa godaane rabbiin jannatul firdoos rabbii isa haa kennu rabbiin jannatul firdoos rabbii isa haa badhaasu maatii isaa warra hafe hunda rabbiin sabrii rabbii haa kennuufi irra caalaa bakka bu'aa rabbii haa taasisuuf jechaadha. Isinillee warra isarra nama isa caalu rabbiin bakka isin haa buusu. Hawaasa naannoo kanaa kana duba hawaasni keenya kuni hawaasni ummata islaamaa kuni hawaasni keenya kabiyya kanaa kun baay'inaan nama islaaminaa akkaan jaalaturraa nama islaaminaa tan hedduu kan hawwii qaburraa garuu immoo islaaminaa akkaan jaalannu kana baratuu keessatti itti hojjetuu keessatti hedduu tokko boodatti hafoodha nuti kun islaaminaa kana ni jaalanna malee ni hawwina malee ni gaabbina malee hagam takkatti baratu jirra hagam takka islaaminaa kanaaf carraaqu jirra hagam takka islaaminaa kanaaf tattaafannaa yoo if duuba if deebinee ilaalle mallattoo gaafii keessa jira ammoo haalli amma xiqqishe jiru kun amma zamana jijjiiramaa kana zamana kana carraa bareedaatu jira durii ulamaa'ii keenyarra rakkoo guddoo ture akkuma dubbatame durii amantii keenyarra dhiibbaa guddoo ture amma immoo carraa bareedaa qabna hiree bareedduu qabnu kanatti fayyadamaadha hiree kanatti fayyadamnee amantii keenya barachuu keessatti ulamaa'ii keenya qubsiisuu keessatti waan ajaa'ibaa biyyoota biraa keessa namni markaza xiqqaa tokko dhaabuudhaaf nama waa xiqqoo tokko walitti qabanii qaraayisuudhaaf baajeta guddaa nama baase hawaasni keenya kun jaalala diinii qabuuf ilmoo isaa caalaa darasaa jaalachuudhaan ilmoo isaa dura osoo mana isaa dura qalbii isaa nama baratu kanaaf banuudhaan hanga ilmoo isaa caalu jaalatu caalaa darasaa mana isaa teessu jaalatuudhaan sheekha tokko bira nama kuma lama nama kuma sadi faa barattoonni barata waan kana kan mootummaan baajetan baafneef hawaasummaan keenya kun danda'ee nyaata yeroo hunda danda'ee kana bira kutee huccuu bituuf jira kana bira kutee kitaaba bituuf jira hawaasni keenya jaalalli diin jaalatu waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha waan kana osoo niif kaalkuleet godhe namni osoo hisaabe darasootuma tokko kan nama tokko bira baratu osoo hisaabe hisaaba nama kanaa kan nyaataa dhugaatii isaa kana mootummaan danda'u jiru hawaasni keenya kun duba jaalala diin irraa qabu irraa kan qabe ummata kana diila kana barattoota diila kana bakka adda addaa kan ummata kana barsiisee ulamaa'ii godhee akka biyya kana fayyadan godhaa jira ammallee hayyoo isin wal qabnee fi kanuma warra diin kanaa milkaa rabbi isin haa taasisu warra diin kanaa ifa addunyaa kana ibsu rabbi isin haa taasisu ilmaan keessan hunda bakka ulamaa'ii rabbi isin haa godhu waan guddaa harkaa qabdan nuti ulamaa'ii naannoo kana keessa tokko qubsiisuu osoo hin taane ganda hunda keessa qubsiisuudha hayyoon ganda hunda keessa ulamaa'ii jiraachuu qaba nama tokko naannoo kana keessa nama tokko habaratanii qabnee barbaadu osoo hin taane namni barate ganda kana keessa guutuu ta'uu qaba namni barate bakka hunda keessa heddummaachuu nurraa eegama san ta'uudhaaf ammoo barnootatti ilmaan keenya gallakkisu nama baratuuf haala mijjeessu habarsiisuuf haala mijjeessu kana qubsiisaa jirru diini qubsiisaa jirru quraana qubsiisaa jirru hadiisa nabiitti qubsiisaa jirra kanaaf nama waa barate nama waa barsiisu qiimaatti godhuun qiimaa nama san osoo hin taane waa inni deemuu san ba'aa inni itti baatee deemu san ergaa inni deemuu sanin miizaana godhaa jira ulamaa jechuun warasatul anbiyaa'idha ulamaa jechuun ummata ambiyoota irraa bakka bu'e waziifaa ambiyootaatiin deemaa jiran risaalaa isaaniitiin geggeessaa jiran waahimaatu ittiin godhamne malee quraana ummata barsiisaa jiran waahimaatu ittiin godhamne malee hadiisa nabii san ummata barsiisaa jiran kanaaf nuti hundinuu amantiin islaamaa dhiiraas hin jenne dubartiis hin jenne walqixa nutti dhufte yoo nu hundinuu shooroo irraa eegamu hin baanne amantii kana barsiisuu keessatti yoo nu hundinuu gaheen irraa eegamtu irraa wanne islaaminaa kanaaf dhaabbatuu keessatti akka sahaabonni islaaminaa kanaaf wareegama kafalan akka dubartoonni sahaabaadhaa islaaminaadhaaf wareegama meeqa kafalan akka sumayyaan faan wareegama kafalan san nutis wareegama nurraa eegamu dubartoonni waan isaan irraa hin bahanne dhiirtiin akka nurraa eegamutti waan nurraa eegamu yoo hin bahanne akka abbaa manaatti haati akka haadha manaatti yoo hin bahanne islaaminaa kana bakkaan gahuun ni ulfaatu dura madarasaan duraa ilmoo irraa barsiisan mana keessaa eegalamaa mana keessa jechuun haadha abbaa irraa eegalamti madarasaa tokkoffaadha bakki barnoota ijoollee ka dura barsiisuu qabu
خقيمة إسلامنا بيسوكم خقرآن هو ميزان دنيا في آخرة سبرو تهموكم أكما وان برا برسيم نسن دون أمنتي خيني برسيسو ميزان وان رجال أركاقمنا نما قرآن جولة خيط قرآن براتو نما هند جالتا أتي هند روان جالو براتو جريتي اتهمون نخل الرأيقم أكي ورد تربية حاسوتي ilmo waan nuti jennuun caala hojii nuti dubbannu hojii nuti goonu laalti jedhe ilmaan nuti ilmaan keenya yoo fakkeenya kataanu taane salaatu deemi salaatii jechuu dura yoo teenya habajee deemu taate haati intala siitiin intala uffadhu jechuu dura ifi yoo uffattu taate akkasiin fakkeenya ilmoo keenyaaf ta'uu dandeenya kara dubartootaanis ta'ee kara dhiiraatiinis ilmaan keenya waan bareedduu takkaan afaanii ta'ee jechuu dura hojiidhaan fakkeenya isaanii ta'uudha waan hamtuu takkarraa dhorkuudhaaf waan hamtuu san dura dhiisuudhaa jedhe kanaaf اتهموا درا هجيرا ورا إلمان خنيا فكينيا تو ربنا هتايس اتهموا درا ورا إفي هجيرا فكينيا تو ربنا هتايس مدرسة تكفان هذا أبدا ورا أكيدا جولة برسيسو ورا أحكام جولة برسيسو أكتا صلاة جولة برسيسو درا تكفان المشايخ بريت يرجو درا أستاذ بريت يرجو درا يو إفي برنير كنا مو خطأه دندهم يو نتبرني يو هاتي برنته يو أبان برته قف خنام شيخ يشي أنتم لا رب رحمته أقولوا وان بريتا وان عجائبا ايغلن ما دهراشي يخين برنوت بورا خجلسن نهندنو شيني اسكوبتو درسا قفا فسندفو حواس غدا تا وخن هنداتو درسا اسن هنداتو برتو قبا نهنداتو برتو قبا صحابه يوچي ديبينه لالله صحابه يسانو ما هوجوم كبو كنا غرغد بهي يا وخنا نبي عليه الصلاه والسلام نبي خير ربي تيرغي إسان وجوده هجوم كبوخاناتو برنوته برته وام برتن سي إبرة برسني أمانتي كن جيلن بعد جيل كسر دميا قرن بعد قرن نوجه هيجو خناب علم برنوته أم برده بريتين جرا علمه خيار برتو ماله نتوك دنيا جرا وني جاموس جرو الرمي نفردته وني جاموس جرو الرمي نما هم تورا نما فردنه القرآن ربي رانا فردته جرو ربي القرآن خيستي ولقد يسرنا القرآن للذكر فعلم مدكر جا قرآن العافية جرا ربي نوخر القرآن ربي حلافظ ربي دران القرآن حافظ جرا نوخر القرآن ربي حلافظ ربي القرآن برتو ربي نوحفا مجلس إسلامنا خين يروقان برنة تمرتي فنة تتافت ربي نوحفا مجلس ورّا برتة بيجان جي جرو ربي سنادايس ورّا شيخ رفول لي أتجاري جبي فتو ربي سنادايس ورّا رافع يدوم لي ربي نوحدايس شيخ رقمان بيجان أبو دل ربي سنيافد شيخ أكيس برباد أولي ربي سنهادايس عالم بيجتنا جي جرو ربي سنهادايس بيجان يخدر لي بيجي بركة ربي نوحورو بركة سميرات ربي تنوحبوسو تدكي تي ربي تنوحباسو وانس العلم ما بربادهم ربي ولد تنوحقبو ديني في دينك ديني ورّا والفورم ربي نوحدايسو ورّا بيجان دوبدي دندا ديني دينك ديني جرو ربي نوحدايس نمني هنتينو جه إسرائيل جو يوش اور إسرائيل جو محق هاتي كهاراتي أبان كهارا ختم توته نمو وام برباد دين كانت تجهون ألفات نمو هندرتو كلا للا روغة تقوفر يودي بني هرت تكون ورا كاية كتي تناف نمني هندي هاونيس شامرنيس إيونيس ترينيس هاون منقدونيس يارو إسامي جاوي تشيخ الرأيوم برانه nama yudin kana yo harkam maranne yo yudin kana ti wonta tafin boye bakki geegi takalle wani jiref nama to ko Omar woni tegen ustad Omar woni tegen sheikh Omar woni tegen takalle no jiru kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati namin ndinu tigafata ma turajira ittigafata ma namu bohun ra'igam sheyni akasha sheikhatis ulama ittigafata ma tasa kaba abban manakam abban manat hati manakam hada manat ittigafata ma namu fudur rabbi tisra gafata mujiranna خنا متى خنيت تكتمني أمانتي خنا برسيسو خيتي توجهتو خيتي اتجاهفتمني نهون درك يرو نميو في مسيبني يو تبغاني بريدين إسلامنا خنا إفيفيس هجيني زجيرمني نما برا خامنتي خنا على يرو اللي بريدين إسلامنا وان خيسا وفامت وان ظاهرا نمر راجع لك يسوتك حال عمل خينيا روامولوتك بوتة خينيا روامولوتك جتة خينيا روامولوتك إسلامنا بريدين سيرا وارسي خوارس بريدين سي وفهموا وفصلتانه هجيرون رامولك جوكبدي ورا سندورا يولا للغدا معاملات إنسان نموجي دلغن أكاتا بيتي غرغوري أكاتا إنسان نموجي هاسو كان لالي ورا منتي كم إسلامنا خيسينو توه أدو دعوة تنقولين نمن إسلام أكو مدي مخنا تجتشي سادس دعوة بوتشي سادس دعوة وهم دائما لما دعوة غروب نمر رأي كم نمن إسلام مرة ورا إسلامنا كاما ساني تي وهم ترامل تربي سناتايس ورا إسلامنا هرامل ساني رامل تربي ناتايس ورا خراس أساني دورة دبرديمه وجي ساني تي أفكيني إنسان كده إنسان جلدي مربي نهاور إذا ده ربي ندى بيجي يخلي ربي نهاجيو أني بجواب يخلي ربي نهاكم سيزو ورا رابرتي رافع يدوم لي ربي سناتايس ينا علماء الدين هو دجراس وردي سيرادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير
Takbir! 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 Egaa shayni keenya dhaamsaa ijoo fi bareedaa hundi keenyas haa barannuu jaalaman. Guyyaan ooroota, galgalli barnoota, tiraanni keenya ifannoota jaan ishee Mustafa Isa Dirqaa tokko. Guyyaan ooroota, galgalli barnoota, tiraanni keenya ifannoota jaan. Isin galtee? Meeja akkaan jee kana. Guyyaan ooroota, galgalli barnoota. Jaalaale? Waan afasdanii si bakkaadhi namni jiraani. Shayni akki jee namni arrabni furdatu hin jiru. Arrabaan nu furdataani maaroo ittiin isaa isin hundinuu Qur'aan Rabbii lafaa haasaa baradhaadhaa jechaa jiran. Kanaaf egaa inshaallah ani sheekota gurguddoon guyyaa kaleessaa itti lafee Dirree Dhawaa fi magaalaa Hararii fi magaalaadhaan ga'e hanga Harargee Bahaa kana keessa naannee munshidoota dhadheeraa dhaabbatan mul'atan. Bofurduas gagabbataas haareeda qabuu fi haareeda hin qabnes walitti qabeetiin fidee dhufe. Dibaa dila kana isinin fidee isinin mirqaanne akka waliin haaloo kanaan midhaanu jira. Mee warri mirqaane na wajjin. Mirqaandanii! Mirqaandanii! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Egaa sheekota amma hedduu jira magaalaa Qarsaarraa Sheek Maarufiin fidee Dirree Dhawaarraa Ustaaz Anasii fi Sheek Abdoo Shuntaan fidee haraama weeganaa aannan saafuullee hin beektanii bisin. Haya namoota hedduutti lafaanee finnee isin wajjin agarsiifne jennee isin gattaa yoo jennaan afaan dhaabbattan. Awwaara baadhii bakka uumaan ta'e hawaareen kun. Afaan kiyya waan hin beekne uummanni horii waachuudhaa kun akka jiru. Taa yoo hin jee ni dhaabbattan. Usaa yoo hin jee ni dubbattan. Iyo akka uumaan taa'u. Anaan bashee inni oggoo keessumaan gorsee. Jaatiin jaasatiin jallatiin